Oduu simbirtuu mootummaan hidhamtoota garagaraa mana hidhaa turan dhiifamaan mana hidhaatii akka bahan murteesse. Dhiifamni kun kanaan dura yakkaa kan hidhamanii fi waraana yeroo dhiyoo mudate hordofee namoota hidhaman akka ilaallatu mootummaan beekseera. Mootummaan dhiifama kana kan taasise tasgabbii biyyattii gara fuulduraaf yaadii akka ta'e mootummaan beeksee jira. Mootummaan hidhamtoota muraasa hidhaarraa akka dhiifamaan hiike kan murteesse keessaa tokkoffaa obbo Sibaat Naggaa, lammaffaa aadde Qiddusaan Naggaa, sadaffaa obbo Abbaay Walduu, arfaffaa obbo Abbaadii Zammuu, shanaffaa aadde Muluu Gabra Gizaabeerii fi obbo Kiroos Hagos, ja'affaa obbo Jawaar Mahammadii fi namoota galmee isaanii jalatti himataman, torbaffaa obbo Iskindir Naggaa fi namoota galmee isaanii jalatti himataman akka gad lakkifan murtaa'eera. Tajaajila koominikeeshinii mootummaa.